wangeela Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 23 24 25 waliin dubbifannee sagalee Waaqayyo gabaabaatti waliin dhageenya. Yesuus bidiruu yaabbatee bartoonni isaas isaa wajjin in adeeman. Kunoo qilleensi jabaan bishaanicha irratti in ka'e. Hamma dha'aan bishaanichaa bidiruchi irra damballi'utti ga'ee Yesuus garuu rafee ture. Bartoonni yommus gara isaatti dhiyaatanii isa dammaqsanii nu oolchi yaa Gooftaa nu hodhumuuf jennaa jedhan. Inni immoo deebisee isin yaa warra amantii hirdhuu maaliif sodaattan isaaniin jedhe. Yommus ka'ee qilleensichaa fi bishaanicha ifatee gabii guddaan isin ta'ee irra deebi'een dubbisa. Yesuus bidiruu yaabbatee bartoonni isaas isaa wajjin adeeman. Kunoo qilleensi jabaan bishaanicha irratti ka'ee hamma dha'aan bishaanichaa bidirucha irra damballi'utti ga'ee Yesuus garuu rafee ture. Bartoonni isaa yommus gara isaatti dhiyaatanii dammaqsanii nu oolchi yaa Gooftaa nu hodhumuuf jennaa jedhan. Inni immoo deebisee isin yaa warra amantii hirdhuu nana maaliif sodaattan isaaniin jedhe. Yommus ka'ee qilleensichaa fi bishaanicha ifatee gabii guddaan isin ta'edha. Mata duree gabaabaa harka Waaqayyoo irratti of gatu jedhu walii wajjin ilaalla. Kutaan irra wajjin ilaallu kana keessatti waa'ee bartootaatti kan inni haasa'u dippiliinsaa bartootaa fi Gooftaa Yesuusitti wal duukaa deemaara. Gabaabaatti waa'ee kanaan ibsa. Gooftaa Yesuus gaafa lafarra dhufee egaa pirinsipilii hundumaa akka namaatti dhalatee akka namaatti nyaatee uffatee waan barbaachisu wanti Gooftaa Yesuus godhe by the way waan guyyaa keessa ta'e waan ega dhalatee godhe waan ammuma ka'ee kanan godhaa akka itti dhalala jedhetu hin taane waan waggoota miliyoona dura qindaa'ee dhala namaati qophaa'edha. Sababiin isaa immoo dhalli namaa gaafa jannata den keessatti uumame waa lamatu ture muka jireenyaa muka badiisaa. Dhalli namaa jarjaree mukni tokko nyaatanii jennaan dandeessanii waan biraan nyaatan dandeessanii muka du'aan nyaatan baruma baraan jiraattu. Muka isa tokko immoo nyaatanii muka jireenyaa nyaachuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf amma kiristaanni qurbaana isin nyaata waan barbaade waan akkas hin danda'amu ture bara sana. Kanaaf ariifatanii Addaamiif Hewaan pirinsipilii Waaqayyoo cabsanii isa sana dhiisanii isa ittiin badan nyaatan. Waan hundumtuu addunyaa kanarraa qajeelfama mataa isaa qaba waan ta'eef waan nama balleessu nyaannaan baduudha harayyuu kanuman. Kanaaf waan nama balleessu nyaatan dhalli namaa achi keessaa gadi ba'e. Gaafa achi keessaa gadi ba'e dhalli namaa mana keessaa gadi ba'e tuun taane fooqii keessaa gadi ba'e tuun taane fira biraa ari'ame tuun taane carraa mucaa Waaqayyoo ta'uu dhabe. Carraa maalii dhabe? Carraa mucaa Waaqayyoo ta'uu dhabe. Dhala namaatiif immoo wanti murteessaa mucaa Waaqayyoo ta'uudha. Ilma namaa kam Waaqayyo qonnaa qotuuf hin uumne, paasterii ta'uuf hin uumne, lallabuu ta'uuf hin uumne. Hindaa'uun mishirii ta'uuf nama kan hin uumne Waaqayyo Gooftaan sagantaa mataa isaatii qaba ture. Jireenyi nu amma jiraan haalli amma keessa jiru wanta amma gochaa jiru akkaataan taa'umsa keenyaa uffannaan keenyaa madda yookaan bu'aa kufaatiiti maleessaa waan Gooftaan nu jaallate miti. Isa hojjennee milkoomnes ta'ee isa barannes ta'ee wanti nuyi aduu kana jalatti guyyaadha guyyaatti gochaa oollu bu'aa kufaatiiti maleessaa hiree keenya ganamaa miti. Kanaafi dhalli namaa peresensii yookaan argama Waaqayyoo keessaa ba'e. Waaqayyo ilma namaa gaafa uume mootummaa isaa bal'isuuf sagantaa isaa bal'isuuf itti yaadamee kottaa nama uumnaa. Eega nama kana uume booddee dhalli namaa sagantaa Waaqayyoo keessaa ba'e. Waaqayyo Gooftaan dhimmi inni barbaadu wanti inni lafa uumeef wanti inni biiftuu uumeef wanta nuyi guyyaa guutuu kan argaa oolu wanti inni uumeef nuyi jecha uume. Kufaati irraa kan ka'e garuu wanta baay'ee nurra yaa'ama. Siyaasni nurra yaa'aa, dinagdeen nurra yaa'aa, mataarra nu kuruphisaa oolu. Kun bu'aa kufaatiiti malee karoora Waaqayyoo miti. Waaqayyo Gooftaan kan inni ilma isaa gara biyya lafaatti argeef waan tokkoof ture. Dhala namaa jireenya isaa badatti deebisuudha. Waan nama dhibu keessaa macaafa qulqulluu kana keessa waa'een boqqolloos, waa'een bisingaas, waa'een xaafiis, waa'een manaas hin jiru. Namatu dhimma isaa deebisee lallaba maleessa. Waa'een abaluu kana godheessa wanti nuyi dhagaa oolu hundumsaa qusaaqusii yookaan kotota maleessaa keessa hin jiru. Waa'ee rakkina keenyaaf waa'ee Kiristoos kana walitti finnee dhuufne jennaan bara jiraannu hundumtuu waan taane hin beeknu garuu waan ta'e taaneerra. Kanaaf Yesuus dhufee hojii jalqabee bartoota walitti qabe. Haalli bartoota walitti qabuu Gooftaa Yesuus korraapshinii yookaan malaammaltummaa seedhan fakkaata. Laga qurxummii deemee Iisaa kottaa jedhee fuudhee deemu. Warra kaan abbaa wajjin nama lama sadii obbolaas argee fuudhee deemu. Wantichi gaafa ilaalamu waanuma inni itti bahee deemaa dhaqee fuudhee deeme fakkaata. Wantichi garuu qajeelfama ganamaati. Namni amanu yoo jiraate akkaataan itti jiraadhaa yeroo jedhame. Wantan itti deemaa yeroo jedhame. Sagantaa waggaa miliyoona duraateedha. Haasaa sagantaa waggaa miliyoona duraateedha. Haleluuyaa. Nuyi waa'ee keenya hin beeknu malee sagantaa waggaa tiriliyoonota duraati nuyi. Biiftuu duru, isamma beeknu duru, isamma barbaannu duru, isamma isaa jennee waan meeqa taane duradha nuyi. Gaafa walitti qabe nama kaawwame warra kaaniin immoo ka'e. Nus kutaa mammaa keessatti lakkoofsa gararraa taqa dubbisaa. Warri kaan dhufanii si duukaa buuna jennaan simbirroonni mannee qabu, waangonni boolla qabu, ilmi namaa garuu lafatti mataa harkifatuun qabachuudha. Jarri maal barbaachaa deemuu keessatti argeera.
Yeroo baay'ee waaqayyo wajjin kan walitti nama buusu faarfachuu lallabuu keenya tun taane sagantaa nuyi baannee deemnudha. Nama sin bukkee jiruun maal barbaacha Kiristoosiin barbaadeedhaani. Gaafadhaa sin akka baluutti hin gaafatama. Maal barbaacha Kiristoosiin barbaadeedhaani. Si duukaa buunaa jedhan. Maaliifi gooftaan buddeen kennuun oola akkuma waastariin jedhan. Waan garaagaraa gochuun oola. Namni sagantaa garaagaraa qaba. Waldaa keessa nama gosa baay'eetu jira. Nama gosa baay'eetu amana. Ilaalcha garaagaraa, falaasama garaagaraa akkaataa barateen, aadaa keessatti guddateen namni waan garaagaraa beeka. Kiristoos garuu kan inni dhufeef immoo Si'ool keessaa xiyoon duwwaan. Kiristoos kan inni biyya lafaa dhufeef ilma namaa du'a keessaa gara jireenyaatti geessuudha. By the way, jireenya jechuun akka nutti kana beeknu. Jireenya jechuun uffachuu miti. Jireenya jechuun nyaachuu miti. Jireenya jechuun wanta nuyi amma barbaannu kana miti. Jireenya jechuun istuudiyoo galanii waa hojjechuu miti. Jireenya jechuun barsiisuu miti. Jireenya jechuun akka baluufaa TV bananii waa gochaa ooluu miti. Jireenya jechuun ofii sagantaa waaqayyoo jiraachuudha. Waan tokko asitti biyya kana keessa kan inni mataa nagaa jiraanneef irra caalaan isaa waaqayyoon nu eegeeffatuu hin taane waan dhugaa dubbataan jirreefidha. Biyya kana keessa kan inni mataa nagaa shaallaa inni deemaa jiru irra caalaan isaa dhugaa waan hin dubbanneef malee waan waaqayyoon nu eegeef miti. Waan nama dhibu keessa sagantaa waaqayyoo jiraanna yoo ta'e waaqayyoo gooftaan nama namaa. Saba Israa'el sagantaa isaa jiraachisuu barbaade. Ofii isaa erge waan ta'eef sabi Israa'el guyyaadha se'ee deema garuu guyyaa mini utubaa duumessaa utubaa abiddaa jira maleessa. Hargaan jiru sabi Israa'el. Guyyaa immoo hin deema aduutu ba'aan jiru se'anni aduun ba'aa jira garuu utubaa duumessaa jira sagantaa akka keessa ol kaasame. Guyyaa irraa booddee jireenya addaa sagantaa waaqayyoo jalqabaa'e. Maddi rakkina keenya baay'een isaa sagantaa waaqayyoo jiraachuu dhabuudha. Bartoota walitti waamee walitti qabee kana godhi baay'ee waame. Bartoota sana gaafa inni waamee beezii addunyaa kana kaa'uu barbaade. Ala namaa jireenyaa badee kana jireenyatti deebisuuf. Sagantaa barbaadee qaba dhala namaa. Hunda isaanii tokko tokko waame. Erga waamee booddee kutaa ammaa keessatti fuudheetu gara gabaatti ce'utti ka'e. Bartoonni gooftaa duukaa deemaniiru, wajjin nyaataniiru. Utuma wajjin nyaatanii garuu waan baay'ee haasa'u. Gooftaa jedhu maanni haalli kennu galuu deeru. Phexros maal jedhe? Mana dhiifne, maatii dhiifne, isa duukaa buune maal gana waa fidii. Maal jedheen? Lafarratti maal jedheen? Na wajjin haasaa lafarratti dachaa dhibba, waaqarratti immoo jireenya bara bara. Mee dachaa dhibba sanaa fooqi Phexros natti agarsiisa. Mee harree isaa sangaa isaatti agarsiisa. Mee lafa inni qabu. Dachaa dhibbi Phexros jiraate mana hidhaa keessa ka'anii har'a Yaaqoobiin qalanii bor Phexrosiin qaluu inni mooraa faayira. Mana hidhaa keetti geessan. Phexros biyyicha keetti dhalatee waan guddateef aadaa biyya sanaa tootaalii hirkixanyaa isaa beeka akka isaan qalan. Ayyaana waggaatu jira. Ayyaanni waggaa kun isa sabii Israa'el waggoota baay'ee dura biyya Gibxiitti bahe Faasikaa jedhanii isa ayyaaneffatu. Guyyaa sana immoo nama qabanii qalanii dhiyeessu. Carraa ta'ee kan sunti Yaaqoobiin qallaan wantichi ta'ennaan bor immoo Phexrosiin qoramuuf dhiyeessan. Beeka Phexros akka qalamu. Waa'een qalamuu, waa'een dhiisuu dhimma Phexros dhaqee rafe keessa lixee. Utuu nyaannu, utuu uffannu, utuu qabnuyyuu dukkana nutti mul'ataa du'a boriin kaanii kolfannii rafan. Harka keessan kaasaa. Galgala kana kiristaanummaan keessa keessanii sochiyaa jalqabu. Lakkii harka keessan ol fuudhaa. Kiristaanummaan keessa keessanii sochiyaa jalqabu. Namni keenya argattee fudhattee baataa bare. Amma fakkeenyaaf namni tokko isin keessaa waa barbaadu. Ka'iitii waa rakkatte mana argadhu. Gaafati mana argattu gatiin qotaarii immoo rakkisaa. Gatiin qotaarii immoo dansii kadhatu. Qotaarii argattaa boombaatu immoo rakkisaa. Boombaa immoo kan biraas kadhataa. Manichi immoo xinnoo gibbii barbaada maaloo barbaada. Haadha manaa dhufa mucaawwaa barbaada. Rakkinni keetti fufaadha. Isa dhiisiiti abbaa waan hundumaatti garagalee aboo. Rakkina keenya hundirraa kan furuu danda'u ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaadha. Tokko tokkoon barbaadne nuti waan garaagaraa barbaadne. Kiristoos akka al tokko buddeen kennee buddeecha nyaatan. Wangelee Yohaannis boqonnaa 6:49 dubbisaa. Yeroo lammeetti immoo keedeen abboonni keessan lafuunaatti nyaata maannaa jedhamanii nyaataniiru garuu maal ta'an? Hin du'anii jedhee nyaataniiru garuu maal ta'an? Hin du'anii mee isa ciisamanii usuu akka keenyaa kanaan jedhamu gooftaan. Maalii hin du'an jedhamee xasoo akka keenyaa kana? Isuma waldaa dhaqaa bu'an. Garuu namni baay'een kan inni akkasii abbaan Ibroota barreessa kenna. Ibroota boqonnaa 35 lakkoofsa 10 gubbaatti akka jedhe. Amanannaa keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Guyyaa dhumaatti amanannaa barbaada baabbee. Ola deemaan keenya baay'een amanannaa gateera. Hojiidhaa jedhee buddeenaa jedhee namni baay'een akka itti faarfatanu wal'aaleera. Manaa itti beekamu waan ta'eef gaafa gara deema gara Finfinnee dhufu iddoo isaa iddoo aarsaa irraa faarfata malee jireenyi isaa hamaraadha. Sittani maa Yesuus hin dhufa. Akka keessan ol kaasaa Yesuus hin dhufa jedhaa. Haleluuyaa. Gooftaan gooftaan.
rakkina keenya hundi irraa maaltu fura beektaati Yesuus kana mataa isaa fura bartoota fuudhee gale bartooti akkuma keenya irraa kana gooftaa wajjin deemu gooftaa wajjin rafu gooftaa wajjin waan garaa garaa godhu garuu akkuma keenya irraa kana jireenya gooftaa irraa faallaa jiraatu waan nama dhibu keessaa bartooti asitti maal godhan gooftaan bidiruu xee maal godhe bidiruu xee rafeedha Yautu kaan ceenaa jedheen gooftaan kan kaan ceenaa jedheen kaa gamatti ceenaa kan jedhe isaan batoota mini kaa gamatti ceenaa jennaan gooftaa duukaan tan bidiruu gooftaan maal ta'e utuu alagaa alatu gaafata ta'e duukaan rafanis bidiruttiin bishaanitti guutuu dhiisee ardii keessa gadabaddu maal oduu gooftaadhaan jedhu ayyaa gooftaa akka teenya waan tanu gaafataa jirru jireenya dhiifne waan xixannoo gaafataa jirru kanatti keessa eewudha gooftaan kan isaan waame eewudha gooftaan kan isaan mana ammaatii isa duukaa bane eewudha gooftaan kan isaan nu fixuuf jettaa irra finyina eewudha gooftaan maal dhimmi kee raftoo ganni rafe nama si bukkeeru maal dhimmi kee raftoo ganni rafe dhimme ittaasaan jedhe maal dhimmi kee raftoo ganni rafe dhaani amala bartootaa keessaa wanta kun adiba gooftaan gaaf tokko bidiruu xee rafee asitti biraa kaanii ta'an gaafa inni kadhataa fi burunti qaamuu dhaqe immoo xinnoo ishee kadhataa jennaan gaafas immoo dhiisanii rafan laagartaniidha hojii deddeeggarsaa daddaba asitti ko bidiruu xee gooftaan ramnaan dhiisanii quccee fayyaata bishaan turu maaliif bishaan itti argamee taa'aa jiru gooftaa dhiisanii rakkina kana maaliif argaarte beektaa gooftaa dhiiftee taa'aa jirta bidiruu ala jirta kanaaf abbaan barbaade siyaara rakkinni siyaariyaa jira rakkinni siyaariyaa maaloon siyaariyaa qaaleensi baay'isee appiliikeeshinii nutti fe'amaa oolu siyaasa appiliikeeshinii nutti fe'aa jiroomini rakkeessa ol kaasaame galgala kana abbaan kee dhimbiibee sirraa gad naqu kiristaanummaa jechuun tokkoffaa konfiidensii kiristaanummaa jechuun garaa murachuudha kiristaanii dhugaa kiiloo du'aa beeka addunyaa kanarraa warra amanan biratti wanti baay'ee simpiliin birriif du'a warra hin amanne keenyaa biratti immoo wanti baay'ee guddaan birriif godha siin jiru hojjetan goote warra birriidha mee waan tokkotu nagarraa ijoollee keenya baay'ee isaan hojjetan attam goote hojjechaan amma barri kan warra birrii ta'e sammuun kee inni akka birrii immoo amane suni maaliif akka gooftaa immoo naman hin amante bisa malee waan biraa mini isa koon amante bisa waan biraa mini sitti mul'anne Yesuus rakkeessa ol kaasaa maqaama Yesuus Kiristoosiin haala ati hin beenneen Kiristoositti mul'atu bartoonni gooftaa bira hafanii ta'an utuu taa'uu baateen argan tura waasan utuu gooftaa wajjin rafanii bidiruutti bishaanan ammoo yoo gooftaatti namni isaa itti nammaa yoo gooftaa nyaata isaan nyaata tokkoon immoo garaa bishaanii keessa qayyii waan dinqi ergu ta'a tarii maaltu beeka gooftaa wajjin bidiruu nyaata ta'a gooftaa duukaan waan ta'eef garaa bishaan waan hundaa'uun albuuda waan biraa ergu ta'a agarteedha haalelooyyaa guyyaa har'aa booddee Kiristoos irratti hojjetu shaakala macaafni qulqullina kenna roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 gubbaatti kenna warri hafuura waaqayyoon geggeeffaman maaloodha ilmaan waaqayyooti mucaa waaqayyoo ta'uun faarfachuu kee ammaa kana miti afaan haaraadhaan paastarii goomsitaa ana goomsita irratti fuuta maleessa Yesuusin goomsuun jiru baleessa namoota yeroo baay'ee gaaffii kaasu namoonni afaan haaraa sa'uu lisaanii maan gara kenna waa'een kennaa waa'ee abootii fi waa'een fayyinaa garaa gara aboo jechuun gooftaa Yesuus bartoota maal godhe lama lamaan darge hafuura qulqulluu garuun fudhanne bartooti maal godheera lama lamaan darge naafa dirrisanii gooftaa qajeelchanii kadhatanii waan garaa garaa godhe waa himanii galan maal kenneef aboo kenneef gaafa hafuura argatan garuu billaatti deeman masaraa mootii dhaabatanii ati humna hin qabdu Yesuusin maleedha billaarra keenyaan samii banamaa jedhan Phexros namni mana dhiisee maatii isheen si duukaa bu'e jedhu maaloo gad deebisii nafanni isheen warri kaani abidda keessa buufnaan la waaqayyootis hin geessine waa'ee abiddaa ofittis hin geessine yoo oolche maala godhu yoo dhiise hoo ol darbe sammuun isaanii abidda gararraatu waaqayyoon beekan yoo nu gubannee seeruma abiddaatu nama gubaa yoo abiddi nu gubuu baates immoo kun miraakilii miti jedhan agartee namni gaafa godhatu miraakilii sin dhiisaa firaakilii sin dhiisaa buddeenii sin dhiisaa haalelooyyaa keessan ol fuudha maqaa Yesuus Kiristoosiin miilli kiristaanummaa keessanii saffisaan kan fiigee haa ta'u ittiin dabala keessan ol kaasaa maqaa Yesuus Kiristoosiin miilli kiristaanummaa keessanii ispiidii hin eegamne kan fiigee haa ta'u kiristaanummaa jechuun waan hin shaakalame jiraachuudha kiristaanummaa jechuun waan hin baratamne jiraachuudha kiristaan waan hin baratamne tura aadaan beekamne turraa mul'ata rakkinni keenya waan beetaa hin guutamne nuyi hin guutamne inni nu guute immoo yeroo biyya jirru beenchima jalatti xinnoo lafaan dhadha'ee waldaa jeeqe maleessaa isa galma nu geessanii wanti hidhanni immoo mootota isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa gubbaatti akka deemu Obaadiyaatu Ahaabitti arginaas maa jedheeni boriyyoowwan asitti mul'achuun barbaadaati qophaa'e jedheen jennaan maanni jedhe na ajjeesuu barbaadde jedhe dhimma natti qabda maan jennaani gooftaan kee yoo addana si kaa'e bori immoo iddoo biraa si kaa'a iftaa iddoo biraa si kaa'a yeroo naqee Ahaabii mootii waan dhiyootiin jirtu jettamiin ta'a agartanii shakkii irraa qabu haalli isaanii waan baratame miti Phaawulos dhimma biraaf deemaa dhimma biraa turatti ta'e
Phaawulos gaafa dhimmi biraa ta'u moo dhimma isaadhiis. Gaafa dhimma isaadhiis moo dhimma biraa jalqabe. Baay'isawwee guutamuu jechuun Kiristoosiin keessatti lafa dha'u jechuudha. Mimi waan tokko isin gaafadha. Namni galaana guddaa wayii keessatti lafa dha'ee galaana guddaa keessatti yoo kufe immoo tasa naanna'ee gariin keessaa baadhee akkeedhaan deema. Bishaan galasi gashaa mataa kee miillee kee gaggodhaa funyaatti sin amma waan barbaade si godha. Hin guutamne taanaan akka barbaanne kan hin taane. Guutamne irra taanaan haca barbaadee hin taane. Guutamne irra taanaan akka feete namni guutamee jireenya nama guutamee jiraata. Namni guutamee manni isaa piriinsiipilii qabaa haasaan isaa gaa'illi isaa buddeenni isaa mana sirbaa keessa andanyaan pheenxee mana dhugaatii keessa andanyaan pheenxee harka keessan kaasaa guyyaa har'aa booddee sammuutti deebi'a. Biyyatti deebi'a. Bidiruutti deebi'a. Bineensi amma nu ari'aan kun nu nyaata taanaan ol butamuu waan ta'u. Ol butamuu jira beetii baasa'u. Waa namni waan butamuu beeku hin jiru. Ol butamuu jira. Ol butamuu jechuun immoo namni tokko dhagaa daakuu lamatti hin daakaa tokkoon butamaa tokko hin hafu. Akka jechuun jechuudha. Jarri koo amantii biraa pheenxee miti. Lammanuma keenya akka jechuun ilmaan waaqayyoo warri ta'a warra maaliidha? Warra fuudhaan gaggeeffaman jedhe. Dhuguma waaqayyoo fuudhaan gaggeeffaman har'a si taaree mati fuudhaan gaggeeffaman ta'e. Harka keessan ol kaasaa. Fura qulqulluu. Sin kadhadha. Abboota koo lafunaatti itti dhuftee geeddarte. Jireenya manni jiraanni kun immoo kiristaanummaa miti. Haala amma keessa maal akkasitti fakkaatu hin beeku. Guyyoonni godaanaa jiru aduun yaa jiru waa'een kanaaf jiru. Namni waan garaa garaatti dhiyaateera. Darbaa jiru tarii ergamoonni malakataa qophiirra jiru laata dhufuuf maaltu ta'uuf deema eeyyuutu iddoo isaa jira. Namoota baay'eetu dhibamee namoota baay'eetu eessa jiru. Beellama maalii qabu ijoolleen kun yaar torban dhufuttoo maal keessaa oolan jireenyi isaa tam beellamni hin dabarre dhufuun keessa hin dabarre shoolis hin dabarre hirkixanyaa jira kun. Namni amana hin baduu kan jedhu sammuu nama baay'ee qabateera. Amananii kaanii si gaddisuun hin danda'amu. Namni namanne jireenya nu jiraatu kana jiraatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kanaa sammuun isaanii biyyatti adeebi'u. Na wajjin kadhadhaa jiru. La buddeena argattaa biyyi kun hin ammayyoomaa wayyaan kaa'attaa suuqiin banattaa makiinaan bitattaa rakkinni kee garuu rakkina ta'a. Waan amma barbaanne waan amma ariinu barbaadaa jiru kana hin arganna garuu waan